السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلمان أرومو كان الدنيا كان الرتي أرجمتن باكما جرتنتي نجينيكو إسن حاجه أرومو سبق الكلو كنتاتن سنيكو كنتاتن أرومو سبق الكلو باكما جرتنتي كان لاف كان كيسا باكما جرتنتي نجينيكو إسن حاجه سننجتشا قويا هردا وانتي qabadhee dhiyaadhee goota Oromoo seenaa goota Oromoo barreessanii ol kaahuu fi waan baay'ee nama barbaachisu yaa Oromoo lammii koo namni beekumsa qabdu bakkuma jirtutti seenaa saba keetii seenaa goota keetii barreessitee ol kaa'uun dhaloota faayidaa guddaa qaba waan ta'eef seenaa goota keetii kan kalee barreessitee ol keettee hadha dhalataa amma jiruuf seenaa guddaadha. Akkasumas seenaa goota keenya diqqaarraa jalqabee hanga guddaatitti seenaa namni tokko goonni tokko hojjate barreessanii ol kaa'uun baay'ee faayidaa guddaa qaba. Kanatti aansuudhaan yuutuubii kana laayikii sabskraayibii gochuu hin dagatinaa. Guyyaa har'aa kan qabadhee dhiyaadhee seenaa goota keenya hin seenee Hullufee Jiloo kan jedhamu goota Oromoo goota seenaa guddaa qabu. Seenaa isaa kana yoon barreeffamee ol kaawamee isiniif qabadhee dhufee hanga dhumaatitti dhageeffadhaa. Seenaa goota hedduu as keessa dhaga'uu dandeettan waan ta'eef Oromoo saba koo qulqulluu kan taatan. Hin seeneen gootaa fi hayyuu Oromoo bara weerara Minilikii san fincila diddaa gabrummaa geggeessaa turedha. Gootni kun dhalataa godina Arsii aanaa Muunessaa ganda Shumbuluu iddoo addaa Qoree jedhamutti. Hin seeneen abbaan isaa Hullufee Jiloo Inseeneen abbaa isaa Hullufee Jiloo Wiilii Tulluu fi haadha isaa Miiddatuu Shaafee irraa dhalate. Yeroo mootummaan Habashaa nama nyaataan biyya weeraru yeroo mootummaan Habashaa nama nyaataan biyya weeraru sanii hin seeneen goota akka Roobaa Buttaa Honqoloo Waabee irraa Booyyoo Tusee aanaa Shirkaa irraa Roobalee Kulluu Xaarataa irraa Leenjisoo Diigaa Jajuu irraa Qeerroo Nageessoo Baaruu Shaatii Diksis irraa fi gootota hedduu ta'uun ijaaramanii Minilikiin lubbuu itti guuraa turan. Eeboo fi gaachana qofaan Habashoota meeshaa waraana ammayyaa hanga funyaaniitti hidhatte gaaga'aa turan. Hin seenee Hullufee hayyuu fi goota malaan lola beeku akka ta'ee manguddoonni dubbatu. Diina daangaa kiyya sarbeef yoomillee gabbaruu ejjannoo jedhu akka qabatee tures ni himama. Hayyuun kun lola godina Arsii aanaa Muunessaa iddoo Alabansoo fi Lolee jedhamu irratti nafxanyoota wajjiin geggeessan. Nafxanyoota waarroo salphinaa itti uwwisee akka ari'ee seenaan ni dhugooma. Hin seeneen lola Azulee irratti ilmaan isaa mammagaalaan shan dhabee jira. Nafxanyaa gabbaruun salphina jedhee onnee guutuun diina dura dhaabbatee ture. Warroonni faannoo irraa butuun waan hadha lufte seenaan fuutu jechuun lafti taakkuu takkaa nafxanyaan hin qabamneef qabsaayaa ture.
ergaa Minilik meeshaalee waraanaa hammayyaa hatti Arsii Oromoo humnaa weerareen boodas hin seene Minilikiin gabbaruu dide. Ajaja Minilikii irraa dhufus fudhachuu akka dide seenaan goota kanaa ni ibsa. Yeroo tokko ergaa Minilik dhufee kootu gara Shaggar gibiras gabbari yoo didde ni tumamta kan jedhu hin seeneen akkas jedhee ergama Minilikii dhaame. Shaggar bahuu humnaafuu diinaafis hin sagaduu dugdaafuu anis hin tumamu amala kiyyaafuu jedhii itti himi jedhee ergama Minilikii Goojjamee saniif deebise. Gootummaa isaa ibsuuf weeraramuu Oromoo Arsii ibsuuf uummannis akkas jechuun hin seenee faarse. Irboomsuu harkasiif madaalayaa faaya hin seenee korma hulee maalsiif ta'a jechuun faarsaa turan. Goonni hayyuun kun hamma faarfamuu qabu hin faarfamne seenaan isaa faarsitoota hanga maraa hin barreeffamne. Seenaa gootaaf hayyoota Oromoo sabaaf bu'aa buusan qorachuu fi dhalootaaf tursiisuu waajjiraalee akka mootummaa hundeeffaman keessatti waajjirri aadaa fi turizimii isa tokko. Waajjira aadaa fi turizimii magaalaa Asallaa tibba kana daandii magaalaa Asallaan qabdu maqaa goototaa moggaasuuf qorannoo xumuree jira. Moggaasa kanarratti daandii magaalichaa gootota Oromoo Roobaa Buttaa, Leenjisoo Diigaa, Hinseenee Hullufee, Qeerroo Nageessoo, Jawaar Mohammadii, Guutamaa Hawaas, Magarsaa Barii, Eddoo Seenaa Aanolee, Waaqoo Guutuu, Taaddee Birruu gootota Oromoo qabdu akka moggaafamu abdii qabna jedhamee ture bara 2018 gara dhumaa irratti. Kanaafi Oromoo lammii koo seenaa gootaa barreessitanii ol kaa'uuf isiniifis faayidaa guddaa qaba. Fakkeenya goota Oromoo seenaa isaa kan barreeffamanii dhumatu miti. Oromoon goota baay'ee qaba. Kan bara Xaliyaanii, bara Minilikii, bara kamiin keessattuu bara mootummaa kamiin keessattuu Oromoon harka laatee hin bulu. Oromoon kutaa hundaa goota adda addaa qaba. Fakkeenyaaf Eebbisaa Addunyaa kan Finfinnee handhuura Oromiyaa irratti fannifamee mootummaa TPLF'n seenaa isaa barreeffamee kaahamuu qaba. Akkasumas goota keenya Hacaaluu Hundeessaa kan seenaan isaa yoomuu onnee keenya keessaa hin banne dachaa seenaan isaa barreeffamee kaahamuu fi qaba. Akkasumas Ayaam Oromoo Faristii jedhee kan lafaa ka'ee Leenca Oromoo Jawaar Muhammadii seenaan isaa barreeffamee kitaaba miliyoonaan barreeffamee osoo jedhamee hin dhumatu. Goota Oromoo goota hedduu kan akka Nadhii Gammadaa, goota Ija Barbadaa seenaan isaa barreeffamee ol kaahamuu qaba. Gootolee Oromoo kan achi buuteen isaanii dhabame maal akka hojjetanii kan akka Bakar Waaree, kan akka Elemoo